Sagali gara kudhanitti erga dabreetiin hin jedhe ammoo gargaara fayyaati. Network ina fakka. Bareeda amma isaan haasa'anii qo'anii nyame. Haye dubbanna. Iddoo reefu dhaabeetiin hin jedhe mana barumsaa Agarbaa sadarkaa lammaffaatti baradheetiin jira. Ergasiis mootuu gara kutaa torbarraa haga 8 achumatti Agarbaa sanitti baradhee gara sagalee erga dareetiin hin jedhe ammoo roobee kanatti baradhe jechaadha. Haayiskuulii yeroo jalqabaatiif roobee kanatti baname anaa fi Dr. Hassan Nuuruu kan jedhamtu baname jechaadha. Amma isaan naannoo Finfinnee jiru. Yeroo sanitti carraa mana barumsaa sadarkaa olaanaa roobee kan itti barate tokko ana jechaadha. Barisuun bara 1977 akkas jechaadha. Seenaa mana barumsaa kanallee hin beeka. Erga gara sagaliitti darbeetiin hin jedhe ammoo tuyyuu ani ijoollee hiyyeessaati. Hiyyeessa gadiiti jechuun abbaallee hin qabu, haadha hin qaba, gargaarsa namaati. Guruu ga'uu hin dandeenye. Kanaaf carraan waajjirri fayyaa godinaa Baalee carraa gargaara fayyaa waggaa tokkoof ji'a 8 barsiiseetiin gara hojiitti bobbaasuudha. Carraa sana argadheetiin namoota iyyuu gargaara fayyaa ta'eetiin goobbatti baradheetiin ergasii eebbifame booddee carraan kiyya Baalee keessa hin turre gara Wallaggaa gargaara fayyaatiin naannoo Wallaggaatti deeme jechaadha. Wallaggaa Naqamteetti qaxaramee Naqamteetti magaalaa Naqamteetti qaxaramu malee hojiidhaan naannoo Dambidolloo Hawwaa Galaan keessa ammoo Tuyyuu Machaara akkasumas ammoo Sayyoo bakka jedhamtu iddoo adda addaatti hojjedheetiin ture jechaadha. Uummata kanaaf haga waggaa torba naannoo sanitti hojjedhe jechaadha. Naannoo Wallaggaa kan yookiin ammoo Tuyyuu Qeellam Wallaggaa ammaa kana jechaadha. Haa ta'uutii ijoollee achitti horadheetiin jira jechaadha. Ijoollee 3 naannoo sanitti argadheetiin jira. Yoo bakkeen isin dhibbate tiktokii biraatiin ergadha addaan siqaataa ustaaza rakkoon hin jiru nama isin jalaa buusa. Achi itti fufaa doktor. Bakka takka kurtii takkara wal cinqura jechuudha. Yookiin tokkollee yoo baase tokko akka turuu danda'utti lamaan seensisa. Ka Musaa fi yookiin ka ustaaza kama barbaadanii jechuun ka biraati yoo bakkeen isin dhibbate jechuufi namni biraa. Harafaatiin xiqqeessitee gastii akka durii sanitti dheeratti hin deebisin. Wannoo ta'e. Amma isaan as guddisi akkanatti. Okay, ana achi deebisee. Akkatti mul'isu war arge. Asalatti kasheessaati galcha. Kasheessaati isinitti ergan tokko barreessan. Aye. ABC deebisa. Ani naannoo Wallaggaa sanitti erga waggaa 6 fi waggaa 7 Ashi dubbadha. Dubartii durba lama argadheetiin jira. Naannoo kiyya naannoo Baaleetti waan dhaladhee fi gara maatii deebi'u dirqama jechaadha. Yeroo dheeraa naannoo sanirraa yookiin ammoo Wallaggaa irraa gara Baaleetti jijjiiruu tokko mi'uutu godha. Namoo erga jijjiiramee hin jedhallee gargaaraa fayyaatiin hospitaala Gobbaa hojjechaatiin ture jechaadha. Hospitaala Gobbaa iddoo Gobbaa ammaa kana hospitaala kana keessa Baalee keessa hospitaala Gobbaa malee hin jiru yeroo sanitti jechaadha. Hospitaalli kenneen hin jiru ammoo amma dhaabataniitiin kenneen hin jiru dalloo hin jiru jechaadha. Kanaaf hospitaaluma kana dhukkubsataanis akkasuma baay'ataa akkasumas ammoo rakkinni uummata keenya irra jirus ammoo tuyyuun beekama. Namni hospitaala Gobbaa beeku akka kiyyaa kanatti umrii kenneef rakkina naannoo san ture sirriitti beeka jechaadha.
yeroo sanis ammoo uummatuma kana keessa uummatuma kana wajjin rakkachaatiin hin ture sadarkaa barumsaas hojjechaa minnaan tu'ee mi'uut godhaati kasheessaa adinaa isaanii. Mi'uutti kasheessaa adirraa baasaa kana mi'uut godhaa akka konistiraakshini kun neetworkii isaan qaqqaba. Sagalee kasheessaa harkeessa dhageeffanna. Itti fufaamu. Haalli neetworkii tokko. Sagalee kasheessaa harkeessa dhageeffanna. Haalli neetworkii tokko. Tokkoomi keessan bareedaadha. Deeman maasaa. minda kiyya 182 sanii akkasumatti hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf haa ta'uti yeroo sanitti 182 sun nuuf guddoodha waan guddoo. Sagalee siitii kaanii biraa gadi keessa namni biraa kachi dhageeffataa sagalee gadi keessa. Isin sirreessaa jirra. Waa isin sirreessaa jirra koo yaa obsa. Sagalee gadi Asittiin qabe. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen xiqqishu sir ma dubbadha. Sadaffatu isin biraa keessa jira baay'eedhaan. Koo yaa san qofaan dalagaa. Kunaafuu. Achi dalagaa. Yeroo sanitti ka minda xiqqaadha minda birii 100. Inni dhagayamaa mi'ama bareete jira. Bareeda jedhama. Minda xiqqaadhaan hojii guddaa hojjechaatiin hin turre jechaadha. Homaayyuu nutti hin dhagahamu haamilee hin qabna. Haamileen maaliiti? Haamilee uummata keenyaa qabna jechaadha. Kanaaf hospitaala Goobbaas yeroo tureetiin hin jedhes mindaa kana fooyyeffachuudha. Jireenya sanis fooyyeffachuudhaaf mana barumsaas guyyaa hin baranna. Galgala immoo hin hojjenna jechaadha. Namni Goobbaan beeku qorra isaa hin gaafatanii. Barumsa fooyyeffataniitiin hin jiran mindaanis duuka fooyyaa waa hedduutu duuka fooyyaa fooyyessuun ammoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa akka carraa ta'eetiin namoota barachaa halkan hojjechaa gaafa carraa arganne akkanatti osoo inni jennu bara 1994 hospitaalli Goobbaas hospitaalli Gindiiris hin baname hojjetaa baay'ee barbaada jechaadha. Yeroo sana amma hojjetan akka bishaanii lafa yaa'u kun hin jiru jechaadha. Nama tokkoon hojii baay'ee hojjeta jechaadha. Achis ammoo tuyyuu naannoo hospitaala Gindiirisanis waggaa 4 akkasumatti tureetiin hin jira. Barumsa ammoo barumsa kiyya fooyyeffachuun dirqama kiyya jechaadha. Kanaaf Asallaas mana barumsaa Asallaa yookiin ammoo Asallaa Nursing School achittis baradheen erga achi dhufeetiin hin jedhe ammoo hospitaalatti hin deemine hooggansaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa raayituutitti hooggansaan achitti hin deeme. Achittis uummata tajaajilaatiin ture jechaadha. Yeroo achi tureetiin hin jedhe hooggansi nama hin tuffanne uummata hin tuffanne akkasumas ammoo waan uummanni keenya rakkatu yaadus nan beeka. Nama akkuma isaatitti guyyaa hojii maneejimentiis asitti hojjenna hojii ammoo tuyyuu nama yaalus wal duukuma oofna jechaadha. Hojiin martinuu cicciteetiin hin nafu yookiin harca'eetiin hin nafu. Haaluma kana osoo jirru haa ta'uti namni olii gadi socho'uun dirqama. Manni sun ammoo uummata goota raayituun dhugaa rabbiiti. Bakka hedduu laaleetiin hin jira. Bakka hedduu hojjedhee jira. Hospitaala Goobbaa hojjedhee jira jedhee hospitaala Gindiiriis hojjedhee jira. Haa ta'uti asii qaxarriin keessa Wallagga jedhee jira. Wallagga keessa ammoo tuyyuu Qeellam jedheetiin hin jira. Qeellam keessa ammoo aanaa Hawwaa Galaan akkasumas ammoo tuyyuu aanaa Sayyoo kan jedhamu namni warri achi na beeku. Namoota baay'eetu nama ammayyuu komentii achi na ergu. Kanaaf maatiin kiyya naannoo kana waan ta'eef naannoo Baaleeti waan ta'eef
Baalee keessaa aanaa Agaarfaa waan ta'eef achi asitti jijjiiramu namoo dirqama. Achi asitti jijjiiramuun dirqama waan ta'eef naannoo yeroo takka dhiifama waan amma isin muudatee fi waan yommuu olumaa gadi Baalee kana baadiyyaanis gammoojjiinis maaliif naafti qayyaru gammoojjii yookiin ammoo yoo aanaa raayituu silaqee jira jechaadha. Aanaa raayituu haa dhaqu malee ummata san sirriitti jaaladhee jettiin hin jira. Ummata goota. Ummata yoo ilaalteetiin jettu ummata kanatti tuffataa garuu keessi isaa waa qaba. Ayyee. Ummata gaariidha. Ummata gootaa. Kanaaf akka carraa ta'eetiin maatiin kanaan numa Agaarfaa kana jira. Booya wayii deemuudhaaf nama roobee kana jechaadha. Namni baay'een namoota iyyuu ni beeka jechaadha. Naannoo Agaarfaatti maaltu ta'e makiinaa irra baheetiin battalatti ijoollee ola deemtu. Ijoollee kichuu akka fixeetiin jedhe beekuu gurraa qaba. Namni baay'een jechaadha. Achi dhaquuf mannaaraa roobee isa haaraa osoo hin ta'in mannaaraa isa gabaabaa. Isa aroogee san jecha yeroo achi dhaqeetiin guyyaa adiidha halkanii miti dargaggeessi tokko fagoodhaan hawaameetiin jedhee dhaabachuu hin dandeenye nan beeku isan beeku. Sagaleen kennan dhaga'amu. Sagaleen isaanii dhaga'amu. Sagaleen dhaga'amu. Kennan dhageettan Amma dhaga'amu haruuf. yaa taati illee deemu jira waan ta'eef amma irratti fookasaa godhatu. Gaaf wal dhageenna. Amma dhaga'amaami. Nuti isin dhageenna isin dhageettu nu dhageettaniiti. Isin dhageenna xumuraa jiranii bes isin dhageenna. Daqiiqaa takka. Kanaaf naannoo mannaaraa san yeroo dhaqeetiin jedhu naannoo sanitti achi kalaayeetiin jedhe namni wayii dargaggeessi wayii fagoodhaan nawaamee maqaadhaan nawaamne maali naan hin jenne achuma ani jalaa deeme yeroo sanitti shakkee jiralle akka wanti kun waan gaarii isaati jecha. Maal jedhee isin waame mucaan isin waame kun kadoo isin waame. Akkumaan seene wayye. Maal jedhee isin waame mucaan. Maal jedhee isin waame. Ante waree naan jedhe amma gara duuda duuba waree allee naan jedheetti jira jechaadha. Namichi yeroo waree naan jedhu san nama gammoojjii wayii ta'uun oolu jedheetiin xiqqoo duuba laaleetiin hin jira jecha. Kanaaf naannoo gammoojjiitti amalli namni ittiin wal waamu waree akka jedhu sun onnidha. Eegas dhaabachuu hin dandeenye dafee seenee hammannaaraa sana dafee inni illee dhufeetiin na dura tare. Mobaayilii narraa fuute naa fidii mobaayilii maali qaama kiisii narraa fuute. Sa'a meeqa? Sa'aatii tokko walakkaadha guyyaa keessa. Ganama keessa. Yeroo achi wanni jedhee lakki amma sirraan fuune siin beeku nan beeku. Ergas fidi malee booksii maan bakka na qabeetee jedha jecha dhahiinsa akkamii akka na dhahiitiin hin jedhe yeroo sanitti hin beeku. Gara mirgaa kana na dhahii jalqaba. Ergas ammoo ammallee jedhee hin fiddamoo hin fidduuna amma immoo kana bitaa kana na dhahii jechaadha. Ammas natti deddeebisa. Warri naannoo jiru warra dargaggoota hin jiru dargaggoonni sunis ooma tokko maalni jenna mobaayila maalni jaarsa butuutaa tokkotu mobaayila hateetiin jedhe abboo lakki ani naanne jedheen yoo adaraa rabbi adaraa mangisti nan tuqin jedheetiin naanne jedhe kana jettaa jedhaniitiin natti deddeebisa. Amma ka inni na dha'u caala warra duyda duubaan na dhayitu jira amma olutaalee kana dhayitu jira kun na dhiita kun na qabala kun akkam akkasin kiisii keessan daseedha jechaa kun asiin na seena kun duyda duubaan na dha'a ani nini booddee irra jechaa waan godhu dhabeetiin garana laalaa namni na dhaqqabu hin jiru jechaadha namni namicha kana dhiisa jaarsa kana dhiisa illee namni naan jedhe tokkollee hin jiru. Ani naannoo sun naannoo uummanni itti baay'atu waan ta'eef naannoo mannaaraa sanitti qaxaafiin akkasii naannoo san hin jirti waan ta'eef
namni hidhataan illee taatu naa dhufa jedheetiin akkasitti jedhe jechaadha. Ani na ajjeesan jedheetiin lubbuutii baraarfachaa akkasii garuu hidhataa wayiitu naannoo san uummata tokko nagarree haa ta'uutiin namni wayii ginniiritti hin beeka namichaan kuni ginniiri yeroo raayituu deemu hin beekaa jedhee xiqqoo si onnee jedhe. Ergasii xiqqoo tasgabbaan nama akkasuma wanni jedhaniitiin. Ergasii moobaayilii an qabus hin fudhatan jechaadha as keessa yoo tana taate moobaayilii ta'e fudhadha garuu nan dhahin ilma abbaa akka kiyyaa qabaachuu dandeetta. Nama obboleessa na fakkaatullee qabaachuu dandeetta. jedhee na dhaga'uu hin dandeenye. Inni na dhaga'uu hin dandeenye tiyya gaafa na keessaa fuudheetiin hin jedhu tiyya immoo naa fidi naan jedhe akka na keessa tabiraa na keessa jirtu jecha akka waan na hattuu ta'e maal hin jennaan bakka isuma fudhate nama biraatitti dabarsee jedhe. Anaa miti kaatti kiyyallee jennaan lakkanaam amma na bira darbanii dookumentii adda addaan soorama bahuudhaaf dookumentii fuudheetiin hin deemu dookumentiin kiyya narra addaan hin Nama jara koomatti akkaawunti ni adabaabar maal taata irraa nu haa darbuu heddammoo maal inni? Kanaafi dookumentii jennaan dookumentii kun ammoo kun bursaa isaan bana bursaa gurraachi sana akkuma viidiyoo irratti agartaniif jettan ani nagarre viidiyoo waan wanni jedhe sani kun kiisii kana na lixa kun ammoo asiin na lixa kun ammoo bursaa isaan na fattasha jecha yeroo bursaa san fattashaniitiin hin jedhan ani baadiyyaadha obboleessa kiyyaa jecha uma jiru isinitti muraaf barzaafiidhaa fi firii goommanaa biteetiin achi keessa kaa'eetiin hin jira. Maaliif facaasuudhaaf yeroo ganna waan taateef goommana yoo gurgurataniitiin hin jedhan hagam akka waa bitan hin beeka. Barzaafillee gurguratanii lafti kenna lafa jaldeessaati. Barzaafii ammoo wanti karkarroon hin tuqu jaldeessi hin tuqu. Ani saniif ganni galeetiin hin jira borsaa kana keessa borsaa san keessaa ba'a. Ammoo dookumentii kiyyas fudhataniitiin hin jira. Dookumentii kun ammoo maal? Dookumentii kana ammoo isaatti naan jedhan waan Dokumentii isaatti na bakka gariin kolfillee na qabee maalillee na jedhee akka bicha dokumentii hinatti kiyya keetii waan jedhu natti fakkaata. Dokumentiin kun waan ani ittiin si tajaajilu waan jechuun kiyyallee keetillee jedhaan waan jechuu wayii akkasii natti dhagama garuu na dhaga'uu hin dandeenye dokumentiin akkaan fudhanne haga na tumanii Poolis xaabiyaa Mannaaraa Walashee duuda duubatti achitti nu geessan gaafa nu gaafatan ammoo isa gaafatanii moobaayilii na jala hateena jedhanii. Amma moobaayilii fi dookumentiin keessan isin deebi'eere? Aslattiin dooktoraa fi abbaa qabeenyaa baay'ee naasofsiisan biyya kanatti. Haasa'an beekanii opporoshiina malee. Argitanii waan kana ta'eef amma qissaan isaanii silaa osoo ana haasa'ee bareeda hin dheerata malee beeytanii. Kun amma poolisa harka jira warra nageenyaa harka firdi shangoo waan kana dalayde waan nu goonu teettaniituma eeydan jechuu itti shidaa jirra duuda duubaan. Ilaa yoo milqiyaamaa hidhaan baatu ilaa yoo milqiyaamaa mush ammaa miti qiyaamaa guyyaa buutu rabbi beeka. Bareeda amma kan isin jedhu Abu Musaab. Isaan amma abbaa ijoollee meeqati jireenyi isaanii akkamii hawaasni kun bira dhaabbatuufidha mee haala amma isaan irra jiran kana nu ibsaa gaazilaa jireenya Itoophiyaa beekamama kan nu gabaabsaa nu ibsaa isin ishi. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بليون كنا وري أستي ولدت قبمني غرغر سابا كناتي مرتك سنو أولا نموتو غلطو ما ربي سنها غلطهم فتو كوال بينو في كوال بين اللي جتشولا أبا كنا ويتغري بيتني فول يوهن إبسا فول ما نساني كونهن دبت نما ركنا كيسا آخر جرو حقيقة تندقاد بجودا نموني كجيلتي إسان بيكن جرين إساني بيكن اللي هنجراني فولما إساني كان لالتني وفتا إساني كدين قد كون وحقا أما دين قد تندها من كتن قافي قدان أرجسن اسمه وفتا جلاني اللي يوغرتن نما غرغارمو حقا قدتو كرب أموتو إساتم سكيسا
كإفاجة حواس الراقب كرب سجل إساء الدنيا تقلبا سيو جراته وبواقول سينان أكنا كم بيتن إسلام ما كيس يدو تجرا ساعتي سنر رانفور أنو في ماله نما أكنا تربي وني حمتو إسات فكاتة إن رب خير إساتي جيرة هدو تجرا سنيف غرغارمون إساني برباچي سادا ماتي اللي ماتي لما قبني أكازيمي عمر تلي أموتو نما منقدو حاج عبد الله أنا جو إن بيتني نما قد دارا عرفات فاتي كجيلة بيكن جريتني يادا وقما قدن ندور جدا حاج عبد الله إسان دورا وقما قدن دورا جدا نما منقدو تكاتي وقاتو باتم يو حاجة هاتم يشنيت كناف وروني أول غرغار سجل قبضني اللي وان بريدا بلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برين نمني تقوى كان دوران إيغا اللي جراني حاج عبد القادر مي أكاتا نمني تسوچو أولالا جراني أباك إن كناف ميديا أصل الدين كان رتي أمارف فان حمسا شي جران حاج عبد القادر الله أكبر. همسا شي نتكاتا نتو جولين همسا شي كنيني لا جرا إسل لا جرا كنو إسان اللين أجان وان إسن دل إدل لا نسان الرانسان يقولوا دلغان إسان حاج عبد القادر جيجو حاج عبد القادر عرفات تو دي دي حاجي عبد القادر الراسلي اصلي حاجي عبد القادر راكم شنتم علينا اسني قاليم غاف شاشه موغل كوما شنتم بربان حاج عبد القادر ران وادا ولنا كما شنتم فين كما شنتم نسان ران يقم عرفات تو دي دي راني نونو مان غودا نو دفي مانا كندا واتو نو كباجا ربي ثانا كما جسنا كفتا يدا ملينا نتو يداني كوم شنتم لسان مدال تو وادا ولنا انت كاتا جرانجراني كا انا كدكتور اسيتي غمدير او من انت كاتا جرانجراني ازغي تراومغان جري اور ابيو بار بالي لك أنا وان جلن بيتني حاج يوسف جرو بر أولي أكيد اللين بيتني وان دلقا أولي تاني كيسان دبنا تناف أمو تكبيرات أنا أكملين أجد أميتان كيسان دبنا شتر انت حاج عبد القادر يرو أما كان نما كوما خدالا ما في وحي تو إسلا لاجر ايه كلا تنمت سن الرهرابنو إيه حكا إسانا كديمني برا جبونا خنم جرا تنمت نر رجالات رجالات داوي سنين جنة غمچي ساتين اولي نر رجالات دايراني الرجالات دبر مالتا اي تكرات انتو تسمعوا تابوتو تتجي جلا البا عمري كذا منبر يتام منبر ساجرة كان أنا ما دعاء كم بقول bara sani raga amma jechuuni umrii kiyya guutuu jechu umrii kiyya guutuu jechu umrii kiyya guutuu jechuu sini gale sabaatti warri kenna yu duudette akkonti ya baatte naan baqatte jiran jette lafa jiraan bara san nama bara sanirraa ka'ee haga ammaatti ummata isaa tajaajilaa ture rabbiin guyya tokko hafuura baafadhu jedhini isaanii xoorataa bayuuf waraqaa sirreeffatuu deemu ilakki ifaajente ummata kana bira si hafte ifaajati ifaajef ummanni kun siin hubanne karaa kana rabbi ummata kee biraan sii gayaa jedhee durriyyee san sababaa godheefi kanaaf hundumti keessan warri mobaayil baankingii harkaa qabdan silkii keessan ol baasa akkaawuntii isaanii isinitti himatanii ka oolee bulee hin qabne
وما أما هجون فراي جيرة إدنا مرة اتراح الثاني يقول لي ثانيتي أنا مناوان ثانيتي اتجيجي أنا كذا يكون رب العافية دكتور بقولت له لما كبجاني كم نشان تمني كم نيدم نقول ده بكون جارتي قدو ما جارتي تيكو كنتي يقول لي جارتي قدو دي ما يقول لي جارتي تيكو ترى هجون جيرة ما فراي جيرة لا لا ما بدأ جيرة يونا لا ما نمزوبيا رافين بو شمالي سامي ساو شان كباتا يو قران كباتا ديدا مشان يو كباتا قراني سد يو كباتا قرا جها جرى لما هو جين ديدا ما هو جين ديدا متكو بتام كبرنو بيرغو تو يجو كان ننجرو بيتا دوران ايه أولا ست نوبنا وانا تبان تنشك هنا أمتك عن ترى والله لو كان انتهينا مو انشوفنا تكاتيكم ما تميساتو me gubadare de Arafat bara na Arafat to come Arafat diaspora لا لا عرفاتي ويلي انما سدور اللين ديم عرفات اللي نبيك جيدا diaspora جالت ربي سيها ملك سياده مرادك يا ربي سيها جايو اكاباك انك انا جم تشيفته ربي سيها جم تشيسو ربي سيها فودونا مهدو جم تشيفته وبليس كنا اصل الدين حاج عبد القادر مليون شنيتي والقطايه تشويا ايه ربي سيها فودو اكاونتي اموتو نو قبطاتين ديمتني ان شاء الله يا مرا يرو واسكان ان نسران دمني وان كانت كل رب العالمين امين جد امين جيبس ان كيسة كانتيبا جيبس ربي سيحاتاسيس امين جد دنا عمري لما تقولي امين غرك هاوي توبو امين يا مرا يروز نسيتي دبن وان شيرون كنتو وان سبيشال مالي سبيشالي الدنيا في آخرانيا ربوت آمين دعائين السوتي أجانا رمبين وشيكو تقول دومي تينوتي سكتي دم أكاونتي ثاني نتيما اكاونتين كوما توكو أوسا كوما توكو فدانا من كوما توكو هم بريزة في أنو يراكم كوما توكو كولا سديت جهاتمي توكو ديدمي جها سديت كوما توكو كورا سديت جهاتمي توكو ديدمي جها سديت أكاسي ما شاء الله تبارك الله ميكا خيرين بنمتتوني قلما هاجيتو بوليسكي ناصل الدين كوما شنتما عرفات نما موتو وان كان بسم الله جئتني بنيتني كوما شنتما أولا هرماتر نما توكو وروني اسكيس جرتن مرتكي سنومي بسم الله جداتي والرب لا في سر أباك إنك أما إذا موبايل بانكي كمان موبايل بانكي إن كبني تقالي سلكي ثاني مزاج الرابطة سايلنت الرابطة سلكي أسفورة سلكي ثاني كونو harka qabadha okay ummata kiyya qaalib gaarii namni kuma kura lama azirtan kun mobile banking keessan baasa mute godhadha lafa eegasii kenna carra okay mobile banking isaani isini hima hundi keessan message achirratti eenaa jechuun sanbooda warri niyyata warri kuma shantama kuma dhibba warri ilulu yetta rakkoon qabutunin warra mobile banking barbaadama kaamatti huccuu kana irraa jijjiiru ilmaan isaaniitti irraa uffata jijjiiru haadha manaa isaaniitti irraa uffata jijjiiru emergency naawon emergency barbaadna isa warri kuma shantama kuma dhibba kuma maali boruuftan galchuu kanaa miti birriin faayidaa qabu isa amma isaan edana iraata ittiin nyaatan ujoollee isaaniitti gizee galan buna bitanii ittiin galan nama kuma kudha lamaadhafi mana doktoraa oolanii harka duwwaa yoo golan doktora rahmatan godhu ijoolleen doktora rahmatan qabdu warra abaarsa tana nuti har'a yoo qalbii isaanii ala cabsine warra tumame san caala nutuyyuu itti miidhama qalbii isaanii yoo nu cabde jechuun hin gargaarra jennee gadi baafne
halkan ta'e isaa bullee nuti ijoollee isaan salphiftisan hin addan jirru jechuu kan asirratti ilaalladha lama miidhamuun qabani doktorri kenna akkaawuntii baafadhaa isinitti himaa miseejii achitti ustaazii naa eegarii jechuu akkaawuntiin doktor Waaqoo 1,000 banattanii hundi keessan banadha namni 10,000 jirta warri moobaayil baankingii qabdan waanuma dandeetu irra darbita waanuma dandeetu akka arafaatti akka diyaaspooraafaatti 50,000 miti hooma dandeetu akkuma doktorri kun gaafa rakkattuun takka dhayxe gaaf deetuun takka dhayxe rakkattuu san furu isin immoo warra galata deebi'uu fi qabdanii jechuudha. Yoo isin beekuu baattanillee nama fira keessanii tatoo dhiiga keessanii namni kun yaalee hara galfachiisee jechuudha isin gara miti. Akkaawuntii isaanii isinitti hima 1,000 18 61 20 26 8 irra isin deebi'a. 1,000 18 26 no 18 61